ijoollee namaa waliin mataan dhukkubaa oola siigale inni ammoo dubartii biraa waliin qabeenya isiitiin achitti fataa jedha taanaan waa tokkotu jira. Addunyaa kanarratti Rabbiin waan wahii nurraa hin fudhatu. Fudhannaan garuu bakka nu buusu malee hin hafu. Tarii namni jireenya kee fuulduraatiif si hin taane maallaqa kan keetiif dafqa kan kee nyaatee Rabbi jireenya kee keessaa dhiqee baasuu danda'a. Xuriidha jecha namni sun. Birrii saniin dhiqxee of keessaa baasta. Bagaa sanaa ol hin deemin namni jireenya namaa keessatti siigale jireenya namaa keessatti nama miidhu tokko daftee eenyummaa isaa bartee baay'isee amma dubbiin xiqqoo namaan deemaa beektaa seenaa nama si miidhu tokko nama si hin fayyadne tokko amma gaafa eenyummaa isaa baree namni gargar bahuun itti dhagamaa hin gadda hin cinqamaa beektaa garuu dhugaan jiru tokko maal inni seetan guyyaa gaafa nama san gargar baatuuti achi booda osoo ka jireenya kan kee keessa namni sun turu taateeti miidhamaa fi cubbuma inni sirra hojjetu dabalamaa deema malee sana booda bu'aan inni sii buusu hin jiru. Guyyama gargar baatuun sanirraa already alhamdulillah jechuu qabda galata waaqaa jechuu qabda maaliif sanaa ol jireenya kan kee keessa turuun miidhaa yoo taate malee bu'aan sii buusu hin jiru waan ta'eef. Walumaa galatti namni ilma namaa nama si wajjin dalagadhee jireenya kiyya jijjiiradha jedhee uf danda'ees illee danda'a jedhee si amanee jireenya ofii dhiisee bultii ofii dhiisee biyya ormaa deeme ganuun dhugaa dubbatuudhaaf wallahi duniyaan sunillee ni dhumatti jireenyi sunillee ni darba irra caalii miidhama nama fakkeenyaaf akka ifa sii ta'utti seenaa siifi warra nu daawwataa jiruufillee shamara biyya arabaa jirtu tasiif amanamtee sillee jijjiira ofillee jireenya keenya boruu jijjiira jettee biyya ambaa baate takka ati Itoophiyaa teettee birrii isii nyaataa itti jijjiiramuun isiin birrii sana boruu dalagdee argatuu dandeetta. Ati garuu nama akkasii umrii kee guutuu hin argattu. Sababni illee tokkoffaa cubbuu isii irratti hojjette sana Rabbiin sii kafalu malee hin hafu. Rabbi yoomillee miidhamaa wajjin Islaama ta'e Kiristaana ta'e Amaara ta'e Tigree ta'e eenyuun illee ta'e miidhamaa wajjin birrii ati dafqitee dalagdee fudhatee deemuu danda'a. Maallaqa san nyaatee si ganuu danda'a. Garuu tokkoon namaallee namni haqa namaa nyaatee waadaa namaa nyaatee nama isa jaalabtu ganee milkaahee sadarkaa guddaa gahee hin jiru. Awwal shee dafqa namaatiin eessallee hin geettu nama si jaalatullee yoo ta'e hagi inni sii hayyamee sii kennee waan waliin godhannetti sanillee yoo waliin godhatte malee isarraa dhiibdee baastee kophaa keetitti mustahiil dastanyaa taatee gammaddee jiraatu yoomillee hin dandeessu. Kanaafi yoo yaada kiyya mataa sii hidhu namni nama gane hadha wallee borullee hin milkaahu. Ka'umsarraayyuu nama si jaalatuuf si amanamee si waliin jireenya jijjiiradha jedhee si amanee biyyaa bahe tokko ganuun situ nama san dhaba malee anamma Itoophiyaa jiraa jennu haati manaa tiyya biyya Arabaa wayii deemti biyya ta'e tokko jireenya kiyyaaf keellee jijjiirattee biyya biraa deemti. Sana booda ani Itoophiyaa taa'ee isii gana. Birri isiin ergite san nyaadhee yeroo muraasaaf ittiin bashannanuu danda'a. Maallaqni hin dhumata. Garuu isii zalaalamiif dhaba. Kanaaf inumaayyuu miidhaa fakkaata malee namni sun rizaaltiin dhugaa yoo laallame miidhamaan guddaan isa ta'a. Akkamitti yoo jette addunyaa kanarratti irra kisaaraa caalu nama dhugaan si jaalatu dhabuudha. Waan feete duniyaa kanarratti deebitee argatuu dandeetta. Maallaqa argatuu dandeetta. Siigalee barattee irra deebitee beekumsa argatuu dandeessa. Buzuu nagar littaagante jilaalle. Nama dhugaan si jaalatu dhabnaan garuu umrii kee guutuu kisaaraa caale nama si jaalatu ganuu fi nama dhugaan si amanuuf si jaalatu dhabu caali kisaaraan agas gahee hin jiru. Kanaafuu miidhamaan isaayyuu guddaa jechuu barbaadeeti. Gaafii biraa qabaattee itti fufuu dandeenya. Okay, galatoomii sooni akka yaada keetitti ammoo waliigalatti iyyuu dhiirota amma keessatti arge keessatti namni dhugaatti yaane dhiirri miidiyaa kanarratti sirrii yaada namni ilaalcha gaarii dubartiidhaa qabadhee yaadu siidha jechuudha. Baay'ee waan baay'ee sirraa baradhe kana duras baay'ee tokko waan baay'ee sirraa baradhe si yaadni ati namaaf qabdu yaadni ati dubartiidhaa qabdu akka kana miti hundi akkas miti. Hunda miti hundis akkas miti. Innaa amma ani jechuu barbaadu
kanarra akka isanan hojjechaa jiru irratti miidhaan jiraatu malee faayidaa hedduun argina. Lamisaale nama niitii irratti fuudhee Itoophiyaa irraa qabu nama lama nama harka dhaqee keessan nama jajjabeessee yoo jiraate dingata lubbuu isaanii obbaasan jedhee nama 3 dingata of ajjeesaniidhaan karaa keessa dhaqee haasofsiise. Sababbiin isaa asirratti ani gaafadheerraan kormaatu dhufanii gaafin ani gaafadheerraan tokko Itoophiyaa irraa isiin daa'ima qabdi. Daa'ima 2 godhatteetu biyya Arabaa deemte. Hajiraatti waggaa 5. Inni niitii Itoophiyaatti fuudhee waggaa 5 kana keessatti daa'ima takka dhalchee daa'ima takkitti garaadha qabdi. Niitii isaa lammataa. Isiin kana quban qabdi baay'ee. In beektaa inni maa haasofsiisa birriin kasheetii daataa guutee isaa 24 haasofsiisaa oola. Sana booda ishiin quban qabdu garuu galuudha xiqqootu hafee shakkii wayiitii irratti argiteetu yookaan immoo namni waa itti meetu jalqabde wanta kana. Gaafa wayii silkii dawwalee fitiin jette karaa keessa gaafannaan halkan na jalaa kaaste dubartiin jennaan silkiin irratti cufanii bulanii ganama san dawwalee gaafadhaan chaarjirra bulinaan jedhee tashakkii sanarraan eegalee jette. Dhageesse? Sanarratti jammartee dubbiin achi shakkii keessa galtee dhufteef qormaattee akkuma sana jaartiin koo abaluu jedhamti boota akkanaa waliin jiraachaa jirra. Egaa wal fuunee agana daa'ima aganaa walirraa qabna amma akkas jedhee waan hundaa himee jechuudha mucaan. Quban qabu isiin takkittiin akka laayivii korra jirtu. Kazaa achi mucayyoon bishaanuma taatee baay'ee tokko rifattee abbaa wajjin waamee biyya ishii wajjin dhaloota ishii waliin waame waan ta'eef mucaan baay'ee bishaan taateennan miira keessa galti dubartii wantoonni hin beektaa miira daftee ani birrii waggaa meeqaatti baasee ani asitti daa'ima keenyaa guddisa deema naamnetteennan ni sodaadha beekta kana keessa namni lubbuu ofii hoo baase anatutti gaafatama waan ta'eef karaa keessa dhaqee sii dubbise. Achi bilbila irraa fudhadhee akkas maali rakkinni kennaan akkanatti erga wal fuunee daa'ima 2 irraa godhadheetu nama biyya Arabaa deemee amma galiitii jedheen asitti hin hafine Itoophiyaa galii tara gaagga'iiti waan inni keessa jiru dhugaa moo soba ta'uu laali jedheen. Akka tasaayyuu sulumayyuu galuudha torbee tokko tafe mucayyoon kun. Galuudha torbeen tokko isaaf hin dhufin jedhaan immoo ila hin dhufin xiqqoon hojjedhuudhaan dhageesse xiqqoon hojjettu waan qabanne hin qabnu birrii natti fidde mana xiqquma tafe mana ittiin xumurre naamnadhaani suuraa garaagaraa ergaaf suuraa manaa jechuun garuu inni mana ijaareera garuu manniitii biraa irratti fuudha. Kaza lakki dadhabe jettee amma isa galtu kana namittuu ni mujettee dhoksiteetu galtee jechuudha. Gaafa Itoophiyaa galtu mucayyoon sun hamma firdi beetii zooraa jirti Itoophiyaa galteerti baay'ee. Dhuguma daa'ima ishii sana fuudhee maatitti galche gaxariitti. Daa'imni ishii sun gaxarii jiran. Inni kan jiraatu niitii biraa wajjin Adaamaa. Inni kan jiraatu mana birrii ishiin ijaarte mana ishii keessa niitii biraa wajjin Adaamaa jiraata. Daa'ima lammaffaa garaadha qabdi akkuma jedhu. Dhugumatti waan kun nama akka marrajaatti dhugaadhaan wanta argadhe keessa yoo jiraate dhugaadhaan namatti nama 3 nama karaa keessa dhaqee dingata of ajjeesanii jedhee kana naasofsise nama 3 jechuudha. Wanti kun namni biyaansi kan darbeera baay'ee wayi. Namni kan darbe maallaqa sitti baastu lubbuu ofiitis waan barbaadde haa kennituuf kan darbeera. Gara fuulduraa otoo isaanii cunuunfatanii ittiin deemee waan kanarraa namni hundumtuu itti yaadee namni biyya Arabaa jiran kun immoo keessattuu maallaqa keenyan deemanii hin beektame itti yaadeetti biyaansi shakkii keessa galee akka irraa of eeguufi inni nani dalaguutti jiru. Keessattuu namni waggaa 13 dalagde wayiillee ni jirti. Waggaa 13 dalagde fuulli ishee gubatee nama fakkaattu daa'ima 4 biyya gootee inni ammallee niitii bira irratti fuudhe kan eega'anii marraja hojjisiifan fedanaasar. Ana akka seenatitti jechuudha. Wanta kanarraa argate kana keessatti miidhansaa yoo jira jette immoo ijoolleen of ajjeesuu dandeessa amma kana keessatti rifaatuun kaleessa faama mucayyoo wayiin arrabse cirraashiis hin beeku maannash manaamana deemuu xuxxi godhee arraba namni arrabsine arrabse abbaan manaa ishee jechuudha. Mucayyoo sirrifattee bishaanuma taate bakka ishee galatoomtee buutee ammas nannaqe jechuudha. Isa saffaama lubbuuf baasuu dandeessi kana keessatti miidhaa kun amma karaa kiyyaatti immoo akka isaan of hin geenye amma hin dandeetti nan gorsa akka isaan of hin ajjeesne. Kanaaf wanta miidhaa caalaa. Wayi bira jiraattee lubbuu keessa qabuu dandeessaati. Qabuu hin danda'u waan dandeettu. Tamiira keessa galtee tarkaanfii wayii hin fudhadha jette.
lubbu keessa qabuu hin dandeettu. An takkitti ila reefullee si ila waan an si jee kan andagate ati akka nama fakkeenya mana dhaabbata daldalaa tokko banateetii siin jedhee jira. Dhufanii sirraa bitatuuf dhabuun mirga isaaniiti. Rakkoo takka si wajjin hin qaban. An wallahi yoo rakkoo qabaatee dhufee sitti muu danda'a dhiisiin jechuu danda'a waan kan rakkoo si wajjin hin qaban. Garuu namoota dhufanii jaarsa kiyya naa qormaatan jedha sau garuu hardallee borullee dhugaa tokko sitti mat sirriidha jedhee hin amanu. Maaliif ila ka amma gocha amma hojjetame ateetti kun dhugaadhaan ni jira biyya keenya keessa sirriitti jira. Garuu hoo as teettee biyya Arabaa keessa mana madaamii keessa teettee gocha inni hojjete kana dhagahuu irra laayivii nama 3,000 irratti jaarsisii isii awwaarraduu irra yoo awwaarradillee biyyatti galtee mana isaanii keessatti kophatti itti seenee aboo anjaartiillee fuudhee jira birriillee fixee jira sillee siin jaaladhu jechuuni wayya. Takka lammaffaa warroota mana keetitti dhufanii jaarsa kiyya naa qormaati jedhan mirga isaaniiti maaf to'anu garuu lama jaalatuun hin ta'u addunyaa kanarra. Naa qormaatetti gizee ma qormaatetti sanuu waa lamatu jira. Way qormaata darbuu way qormaata kufuu. Akkasuma miseenaa lamaanuma kanaaf. Way qormaata darbuu way qormaata kufuu. Dhaayitee qilqil jettee naa qormaati eegasiin jette ati hojii kan keeti dhaayitee qormaattee fimi yoo jaarsisii qormaata illee kufe sabbaruu rizaaltii waan sanii danda'u lama jaalatuun hin ta'u waan ta'e. Dura konfidensii qabaannaan nama 3,000 nama 4,000 si daawwatu san irra dhaayitee bilbila isaa laayivii irra osoo namni hundi dhaga'u sii kennitee sii gale. Namni meeqa 1,000 osoo dhaga'u sii kennitee naa qormaati siin jettee okay ati qormaattee fimi yeroo qormaattu waa lamaa fimi tokko haa darbuuf tokko haa kufuuf okay kufe jaarsisee bakka danda'uudha kufee jira qurxii ofitti himte garaan qurxii hin beekne xalaata abbaate danda'uudha yookaan yoo qormaatuma dhiisuudha irra caalaan ammoo seenaa dhugaa rabbii sibichaaf osoo hin taane namoota amma daawwataa jiran kanaafillee wallaahi keessattuu kakadhee sitti hima. Addunyaa kana keessattuu bultii keessatti fuudhaaf heeruma jidduutti jaarsaaf jaartii jidduutti hirdhina tokko osoo hin taane hirdhina 99 jira. Aare jedhanii yoo keessaa baasan midhaamaa jedhan. Jaarsaaf jaartii jidduutti amma fakkeenyaaf ani hiriyyaa dhiiraa tokko yoo wal dhabee biloo gochuu danda'a. Irraa goruu danda'a, waliin haasa'uu dhabuu danda'a, walirraa gochinnee hafuu dandeenya. Jaarsaaf jaartiin qursii irra wal loltee nyaata waliin nyaatee kaatee misaa garuu nagaumaan kootu misaa nyaadhu siin jetti. Atillee dagatte. Niitii teetiin nammaattu jaarsa keetiin nammaattu. Rabbummaan yeroo uumu gidduu jaarsaaf jaartii kanatti beektaa osoo walitti illee aaranii qalbiin isaanii kun akka qiimii hin qabanne akka garaa walitti hin jabaanne godhee rabbi uume. Silazii namni bultii keessa yoo waliin jiraatu gahumsa bichaan miti. Baxaam itti hirdhina baay'ee kafar walii godhee waa hedduu wal danda'ee kaan wal gorsee kaan waliif dhoksee kaan waliif obsee seeruma Oromootittu yoo mammaakan bultii waa 3 hin horatanii jedhan. Tokko wal gorsuudha. 2 waliif obsuudha. 3 waliif dhoksuudha. Jalqaba haadha manaa tanteeti yoo wal dhabde ta'awwala wanti dogongoraa sun jaartilleen jaarsaan wanti kun sirrii miti jechuu innillee isiidha wanti kun sirrii miti jedhanii wal gorsu. Kalammataati walii obsu. Gorsa saniinuu waan sirroofne taate carraa walii kennitee waliif obsu. Sunuu dadhababee waliif dhoksu bakka wal sattartee irra walii dabartee garaa walii badhattee qaamni sadaffaan jidduu namaa yoo seene baafate wanti sun. Amma dheengadda mucayyoo takka laayivii irra taa'ee dhageeffataa turan sagantaa kee irratti. Gadin seenuun alarraan taa'ee dhageeffadha. Nama 3,300 maaltu ture. Jennaan qabdaa haadha manaa jettanii gaafattanii hin qabuu jedhee deddeebitee gaafattee hin qabuu jedhee achi booda isiin namoonni si dubbisa okay dubbisi jetteeni abbo na beettere minaamin itti konfidensi maana akkuma nama 2-3 bilbila konferensi naasaa haruutiin nama 3,000 irratti taasisa. Sin beeknee jedhee
Sagalee kanallee hin beektu hirtaadhaatti. Hin beeknee jedheen mucayyoo ijaabattu takka jechaadha. Jegalee akira bakka dideetuma beektaa homaa amanuu dadhabee jechaadha. Dhugamatti illee hin beekne ta'uu danda'a. Maaliif sagalee qajeela kana amma